Akkam jirtan alaamanaan sa'a namaan maatii waatiin kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa network Oduu ijoo sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggasaa hidhaarraa hiikaman jechuun odeeffannoo wiixata kaleessaa miidiyaa hawaasummaarraa naanna'aa ture soba jedhu maatii abukaatoo fi paartiin isaanii ABO'n wiixata kaleessaa muddee 2021 Obbo Abdii Raggasaa bakka waahillan qabsoo isaanii waliin itti hidhamanii turan keessa poolisiin fudhatamanii gara waajjira muummee komishinii poolisii Oromiyaa Finfinnee naannoo Caffee Araaraatti argame erga geeffamaniin booda galgala immoo gara waajjira poolisii magaalaa Galaanitti geeffamuun kophaatti baafamanii hidhamuu isaanii OMN qulqulleeffatee jira. Abukaatoo isaanii Obbo Tuulii Isaa fi gaafatamaan sabquunnamtii ABO Obbo Lammii Gammachuu Obbo Abdii Raggasaa bakkatti hidhaman magaalaa Galaanii baafamanii booda achitti deebifamuu malee hidharraa gadi hin dhiifamne jechuun BBCtti himanii jiru. Waraanni bilxiginna maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin aanaa Fantaallee keessa qubsiifame guyyaa kaleessaa lubbuu nama lamaa galaafate. Humni addaa poolisii Oromiyaa fi raajjanicha bilxiginna aanicha keessa baay'inaan qubsiifame. Dula barbaacha ABO shanee jedhamuun gandoota aanaa Fantaallee keessa bobbaafamuun bakka iddoo luqqoo jedhamutti dhalattoota karrayyuu lama rasaasan ajjeesuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa networkitti himan. Erga ajjeechan suukanneessa waraana bilxiginnaatiin abbootii gadaa karrayyuutota gadaa michillee irratti raawwatame booda waraanni mootummaa Wobooti isin keessa jira jechuun hawaasa nagayaa gooluu fi qeerraa buqqisuu cimsee itti fufee jira. Sirna Itoophiyaa bulchaa jiru sirnoota darban caalaa haala suukanneessan eenyummaa fi namummaa uummata Oromoo mulqaa jira jedhama. Ibsi barsiistota Oromoo yuunivarsiitota Itoophiyaa garaagaraa keessa hojjetaniin dhimma haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa ilaalchise bahem. Barsiisonni Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo Itoophiyaa keessa hojjetan marii muddee 14/2021 magaalaa Finfinnee keessatti ta'aniin Oromiyaan giddugala siyaasa dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa waan taateef Itoophiyaan nagaa fi tasgabbii argachuuf Oromiyaan tasgabbii argachuu qabdi jedhan. Nagaa tasgabbii misooma fi kabajni Oromiyaa fi Oromummaa nagaa tasgabbii misooma fi kabaja Itoophiyaa fi Itoophiyummaa akka ta'e hubachiifna kan jedhu ibsi barsiisotaa kun gareen finxaalessaa Amaaraa Oromoo fi Oromiyaan dhukkuba sombaa biyya kanaati jechuun ajjeechaa saamicha buqqa'iinsa uummata Oromoo irratti raawwataa jira jedhu. Lammiileen Oromoo baqattummaan biyya Yemen magaalaa Adan keessa jiran gama UNHCR'n dhiibban irratti taasifamuun rakkoo hammaataa isaan mudachaa jiraachuu himatan. Baqattoonni kunneen ajjeechaa suukanneessa bitootessa 7/2021 magaalaa Sanaa Mahidhaa Jawaazaa jedhamu keessatti hidhattoonni Huutii boombii darbachuun baqattoota 450 ol fixuu wal qabatee hiriira balaaleffannaatiif waajjira UNHCR Sana'aa jiru dura ji'a tokkoof erga turanii booda waraanaan humnaan gara magaalaa Adan kan geeffamanidha. Ji'a 8 magaalaa Adan qarqara galaana fi iddoowwan garaagaraa kan turan yoo ta'u turtii kana keessatti irra hedduun isaanii maatiin gargar bahanii jiraachuu himan. Kanarraan waajjirri UNHCR gaafiin baqattummaa keessan kufaadha jechuun waraqaa baqattummaa kennuu fi diduun haala yaaddessaa keessa kan jiranii fi sababa kanaan namoonni hedduun rakkoo dhibee xiinsammuutiif saaxilamuu dubbatu. Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru furuuf marii biyyoolessaa adeemsisuu fi ajandaawwan falmisiisootaan irratti mari'achuuf qophiin taasifamaa jira jechuun Ministeerri Deetan Ministeera Dhimma Alaa Obbo Ridwaan Hussein dhaabbata oduu biyya Turkii Anaadoolu jedhamutti himeem. Dhimmoota marii biyyaalessaa kanarratti dhiyaatan keessaa dhimmi keeyyata 39 heera mootummaa fi dhimmi rifereendamii isa tokko yoo ta'u kaayyoon marii biyyaalessaa biyya tasgabbeessuu fi giddu lixiinsa biyyoota alaa hambisuudha jedhamu Obbo Ridwaan Hussein. Keeyyatni 39 fi heerri mootummaa amma jiru qaama marii biyyoolessaa ta'e akka dhiyaatuuf akeekni bilxiginnaan qabateem. Akeeka sirna qeenxee deebisanii ijaaruu akka ta'etu dubbatamaa jira. Mariin biyyoolessaa bilxiginnaan nan geggeessa jedhus marii walaba qaama mara abbummaan hirmaachisuun rakkoo biyyattiitti xumura gochuuf dandeessisu osoo hin taane kan itti fakkeessaaf murni aangorra jiru tolfataa jirudha jedhu. Gargaarsi diroonii waraanaa biyyoonni alaa biyya mariif taasisaa jiran dirree lolaa jijjiiraa jiraatus lolicha babal'isuu malee injifannoo waraanaa argamsiisuu kan dandeenye gaazexaan New York Times gabaaseem. Waraanni biyya Amad yeroo ammaa taasisaa jiru diroonii biyyoota Turkii, Iraan fi gamtaa Imiroota Arabaa irratti kan hundaa'edha kan jedhe New York Times. Giddu seentummaan biyyoota alaa kunis waraanicha dheeressu yoo ta'e malee injifannoo waraanaa argamsiisuu hin danda'u jedheera. Sudaan keessatti hiriirri mormii cimeetti fuuratti argama. Lammiileen biyyattii lakkoofsan baay'ee ta'an dilbata muddee 19/2021 irraa jalqabee akka haaraatti daandilee guutummaa biyyattii irratti hiriiruun sagalee mormii dhageessaa jiru. Magaalaa guddittii biyyattii kan taate Kaartuum keessatti aangawoonni eegumsaa kan jabeessan yoo ta'u magaalaan lakkuu taate Omdurmaan keessatti immoo gamoo mootummaatti waraanni kan seenneef ittisni tolfamee jira.
Ijoo kan xumuraatiin wayita kaakun koronaa vaayirasii haaraan omikroon akkaan addunyaa mararatti tatamsa'aa jiru kanatti namoonni mala ayyaana waggaaf karoorsan akka haqan dhaabbatii fayyaa addunyaa WHO'n akeekkachiise. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom jireenyi dhala namaa haqamurra sagantaan ayyaana haqamu wayya tarkaanfiiwwan jajjaboon fudhatamuu qabu jedhan. Qondaalli fayyaa addunyaa kun yaada kana kan kennan wayita ogeeyyiin fayyaa vaayirasichi USA keessatti akkaan hammaachaa jiraachuu ibsanitti. Dr. Tedros wayita kaleessa wayita ibsa kennan namni hunduu fedhii qabu daangessee tarkaanfii jajjabduu fudhachuun vaayirasii hundaaf diina ta'e kana qolachuu qaba jechuun dhaaman. Daawwattoota keenya kabajamoo ijoon keenya kana fakkaataa babal'ina tokkoon tokko oduu keenya kana oduu keenya dilee keessaa argattu fayyaa ta'a.